keenaaf boyaati gaafisan indoom baka wanni ta'e uumame wallahi siif hin boo jaarsi kiyya wallahi siif hin boo wanni ta'e uumame ani fi walitti hafuu dandeenya. Inna lillahi maali adda giftiiti ama qoricha matatuma yoo nutti goote garuu nuti rabbitti illee namanna. Kenna kottas deebi. Idda jaartii deettee kaate fakkaatti ofii isheeti fukushiidhaa keessa dhaabbattee nutti kufalte. Booni bakka ila rakkoon qabu ati miidiyaa dhiisii suuraa ta'e kaasii viidiyoo ta'e dhiisii minaamina waraabuu jaarsi kiyya moo gara keessatti nama dhiira wajjiniin isaa ta'u hin fedhu miidiyaa fayyadamnu walitti fayyadamnu waan ta'eef isas ni dhiistaa bilbila namoota inni hin feene guutuu bilooka goota sanaan booda khalaas bakka rakkoon qabu. Ani isuma bichaa harkatti galfachuun barbaada rakkoon qabu wanni abshir bakka rakkoon qabu. Garuu wanni ta'e uumame taa'ee ammumarraa kaastee guutuusaa kaastalaan. Garuu jechuun wanni kun hundi taa'ame wanni ta'e uumame ati booda miidiyaa irratti ol baate booniyyee. Ani maa miidiyaa walitti na fuudha jaarsa kiyyatti. Akkana na godhan jettee himte taanan yaawwayi. Ana miidiyaa walitti na fuudhee handee miidiyaa miti bar. Naafisa wal jaalate mii namni nu gidduu jiru ana isaa kana. Abshir. Namni 300 ragaa ta'a. 310 iyyuu nama 10 itti dabaladha. Ammuma hayiitiin ilaal. Amma misenjara si bilbila guutuusaa haqqa. TikTok irraayis, Facebook irraayis, waa hundarraayi. Ji'a tokko booda jechuudha. Aniif jaarsa Sumayyaa yookaan Turkiitti yookaan isa biratti yoo waliin argine ani booniyee miti. Ni fagaata. Rakkoon qabu. Ani maqaa kana ni sarrata jechuudha. Maqaa kee maaliif zarrastanii abshir rakkoo miti? Yoo ji'a takka keessa dargu waanni. Yookaan of biraan fidaa yookaan isa biraan deema. Maa jaarsi sitti nu fula. Asitti dhufta. Asumatti wal argitan. Ani mana isinii qopheessaa. Isin keessummeessaa. Guyyaa jalqabaarree si biratti wal arguudha. Aanchi sin jedhe. Innaa lillahi. Wallaahi arrash waswaasa ajaa'ibaatiin sumeetti naqee jechuun warra bilbila isaa keessa baatee. Booniyyee maa Sumayyaa akkana goota bal'aa. Shuufi maayikii cufachiistee midiyyoo. Wallaahi an cufatti needhe ciisee jira. Amma bilbiluma keessaa iyyuu gadi baatu. An cufatti needhe ciiseetiin hin jiraan cufnitti needhe wallaahi akkan ta'an tachiiseera. Gaddu wallaahi bishaan dhugii akkaanu wallaahi qonqonna goggoge. Waan duratti sanirraan ciisaaraa barkootu na fichisiisi ati. Wallahi hojjechaa wanni jedhamaa siyaasaa jirrame. Maal waadaa maal naa galte? Baanuuree. Labbooniyee maal na gooti beektaa? Doollaba keessaa uffata guutuu algaa irratti ganna guursistee amma beenu laayivii lallabannee kaane kazaan boo'alaa walii sirreessina viidiyoosii bilbilee raayyu. Amma silaasii baati walii bilbilaatti walii sirreessa. Unoo waadaa san diigaa jirtii bar. Amma hojjetaan jirtu Sumayyee. Hojjetaan jirtu? Lakki ani ciisan jira wallaahi. Jechuun duratti yeroo ummaa faana haasa'u sana wannoon godha kan uffata na goobicha lalle. Barnoonni jiru mi rakkoon qabu jedhe borusa. Barnoonnoo jiraachuu illee baate abeetti quraanni ni jira. Maa qo'achuudha mi? Ta'ullee kaamooni kamisa mana naddafa waan ta'eef leezim har'a duulaabatti osoo washin. Kamisaasa? No boru xuroobidha. Kanaafuma. Kanaaf jecha kaalaa ani eessan bula si jammar manna akkana ta'e akkamittiin bulaan. Eessan bula walii bilbilaan si rakkoon qabu. Laayivii irraan boolchaa jirti bar. Guruupiidhaan bilbilaa booniyyee isaa dhuftu. Si maaloo guruupii san keessa nama guddaatu jira maaluma ani yeroon bilbil yoo namni illee bilbileen hin saalfadha bara. Laa ustaaza dhiisa garee ustaaza osoo hin taane kaan irratti bilbila. Kaan irratti bilbila yaa. Yaani biizii ta'uu danda'ani halkan kana. Ati maal godhi irratti bilbilte? Saasa irratti bilbilte? Achirratti bilbilee kazaan ilaalee rifadhe. Wayi. Quba bilbili quba. Maal sin jechuu barbaade beektanii? Bakka amma sumeenii fi kennaan deemaati uffata keessan daddachaasadha. Ati oo? Ani bakkuma ta'e ga'een dhufa.
Barsiisin mee mucayyoo sana bilbiliitiin ni ofirii taate. Siin sagalee meeqa qabeen sagaleen kiyya achumaan miila bakka waarii ta'ee yaafee bar. Ila baatee qabdee fi qabiin jedheen galgala itti meetu bee barsuu mee kaleechuma galgala ishiitti mee yoo yeroo qabaatte qaraasii sadaraa maqaan nu badaan jiran jedheeni bar. Bakka inshaallah hin bilbila garee irratti gareedhaan olii bilbila amma. Bakka nagarra bulaa inshaallah boroo largina rabbi. Mana nu kan taate booniyyee mana keessatti lallamannayyuu inshaallah. Maal Sumayyaan mana kan koonnuftu adoo aga dhaqnee. ila booniyyee namni wayii maal naan jedhe beektaa? Biyya booniyyee biyya lafattee jechuudha wallaahi viidiyoo na erga nama baay'ee shaadaa qabsiisaa jiran. Booniyyeedhaan jaba wallaahi viidiyoo lesii ergaa gara viidiyoo hedduu na erga nabbaan suni nama nuti beeknu garuuyyuu asirratti maqaan dha'u. Innaa booniyyeedhaan jabaadhu jedhiini. Yaani jabduudha maashaallah jabaadhu jedhiini mikinaatuun namoota garasii namoota hedduu shaadaa qabsiisaa irraa. Bakka kanatti dammoo isheenis cimtuu taatee fakkeenya taate biyya san keessa argamuutiin hin qabdi. Akkas ture bar. Turee miti taata isin jedhe sirriitti jabduu ta'e jabduudha yaatu Isuma sitti maashaallah. meeshaan booniyyaa natti simaniiru natti maniiru barsa kiloleen gadda siin jedhe sana. Sitti simanii anatti simaniire. Nuti akka wal keessa jirru hin beekani abbaan dhufee sitti manatti simisuurre. Tiinu takka hafuuraa wal keessa jirru hin beekanii. Itti meera naa barreessanii bar. Garuu maashaallah si viidiyoo argee abbootii kana kanatu jira si maashaallah namoota gugurdaa kana. Wallaahi. Eenyudha Mustafaa Amboo san wajjiniin deddeemaa jiru. Mustafaa sun maashaallah goobazii qabee jabeessu. Namni sitti meesun akkam beektaa biyya keessatti gaafa lallabu ummatuma kaafiraa kana gidduu dhaabbatee lallaba sii galee dantaan qabuuf yoo humnaanis itti deema shurraabii itti sassaabbatu. Wallaahi. Hin beeksise. Sodaa tokko hin qabu si. Sodaa tokko hin qabu maashaallah qoraaxiidha. Yaani jagnaa ነው. ወለጋዎች ናቸው። ጥሩ ሰው ነው። ጥሩ ሰው ና ማሻአላ ጥሩ ሰው ፍቅር ሰው የፍቅር ሰው አዎ የፍቅር ሰው አቲ ጀንታኑ ትጀቹን ደንዴኑ እኔማ አና አስፍ ወላሂ አና አስፍ ድንገት ናርጋቤ ሜከናው ዋተኮ ሲጋፈዳ አመ ፈከንዳ ድንጋታ እስቲ ቆይ ዝም በይ ቦኒ እሺ ድንጋታ ሰው ሃቶፍቱ ላይቭ ይረት ተካናማን ቆንጆ ዮካ በሬዳ ዮካ ወጀች ኑቲክኑ ቆሳ ፈየደም ጅረሚ ጀቴ ኢዳት ከሲሎሌ እንጀድ ወከሰ ቆንጆ ምናምን ዲረሞ ታሳ ዱራን ጀቹ በረቴ አፋን መሲ በረቴ ነማ አንጀተ ጃንሲ ከሲሎሌ ዱሩ እንጀዳኒ ዲረ ቆንጆ አቲ በሬዳዳ ማሎዳ ነው እንጀዳን ወላሂ ዲረ ነደና አቲ በሬዳ እንጀቶ ፈከኝ ያላ በሬዳ እንትኒ ፊድ እንጀዳ አልቶ ኮቶኮ ቤታ ሲ ኦስፋን በረቴ ቴክሲ ፊድ እንጀዳን ቤታ أنا مالك كابولا تكالو لم تبي جتي سومي كنا جتي مالي لبو جتين بيتا لا إلى جراش لبو إني لله وإني إليه راجعون ما حبيبتي لبو جراش دي لبو جرا ديرا ولا إنجرا لبو أني سجمر ميدو مكان رتني جولة ديرا أرجمالي كيسا ورينا كرو jedhamu amma booniyyeen tun tasaa ariifattee eerumtee jennaan jaarsi mataa kee caccafaqa jedheen sodaadha sumeen. Siini sodaadhaaf tasa mataa keessa dhaayin jedha. Ishii nama rakkoo hin qabu waa hunduu rakkoo hin qabu maa rakkoo qabu bafataa jedha hundayyee. Jaarsi sumee naman tuqu dhugaa rabbi nama rukutu. Arabakki koto taam likkumatti godhadha ishii naman tuqu wallaahi qixxee nama gadi jedhu si ta'u taataru hin jiru si. Dhiirumti kamiyyuu jaartiinsaa yoonti ni taate hin jiru garuu waan hubattu keessatti si dhiira dubbatu caalaa dhiirri gadi jedhu hedduu si tokko taattaraan. Isa maal bar tokko taattaruu dhibee kanan dha'uun jedhe malee. Dha'uu maa inni gowwaa si fakkaate? Koosanii fi ni baraan iyyuu kan irra dhabe.
Badasi. Yaa. Ati ammoo xiqqishuma ishee misiin qabu harargeettan deebi'ee hoo jettu qiyyaama dhufa malee harargee ofitti tolse waamte ammaan booda. Caccabdu. Boochistee jilbiiffachiistee sujuude. Sanuma yaa gootu Habibtiti. Warra gumaa nu gootee walta rabbiin nu baase malee Sumayyee wallaadhaasiif. Maal gowwaa wayii argate wallaahi malee osoo nama dhiira biraa ta'e dantaan qabuufis akka sana boochisuun. Laa akkam beektaa isa sana dubartiin nama jechuun gaafatee akka salphaatti dubartiin ishiin jettuuf argatee ka'ee jaaladhee reedhee dhaqee jilbiiffatee sujuuda bu'eef malee wallaa dhiirri harargee akkasii miti. Ani jechuun Habib